background foto da akkamitti jijjiiranna bifa borofeeshinaala ta'een jechuudha bifa borofeeshinaala haala background isaa jijjiiramuu hin beekne san qofa miti background addunyaa kanarra jiru guutuuf qopheessee jira bakkoota laalcha ijaatiif bareedu iddoo turistiidhanii Dubai keessa Ameerikaa keessa Israa'el keessa Awurooppaa walumaa galatti iddoodhaan turistii kan biyya keenya kan Itoophiyaadhaa dabalatee jechuudha san hunda kan nuuf qopheessee jechuudha Oromiyaa bakka hunda ka qabu jechuudha background ofii isaatii kan alaan barbaanne automatic isinii jira harkaan hojjetu isiniin barbaachisu jechuudha apilkeeshinni kun haarya jechuudha hedduun turre eega bahee baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamee argeetiin isinii faarsu jira jechuudha waa sadii afur nu hojjeta dafee isin agarsiisa jechuudha ani jalqaba kana haga tokko yoo isin agarsiise isin ammoo kan ofii itti guuttatu jechuudha ofiif itti hojjetu jechuudha apilkeeshina baay'ee bareedu tokko ani jajeetiin jira jechuudha isinis akka jajjan akka faarsitanii abdiin qaba jechuudha ani abduu mobile app irraa hanga dhumaatitti na hordofaan isiniin jedha salaamtaalleen daganne duuba apilkeeshinni kun jechuudha play store irraa arganna isin asna ciratti ilaaltu jechuudha dhiifama apilkeeshinni kun waggaa takka bichaadha jechuudha eega bahee waggaa takka kana keessatti nama hedduutu buufatee nama hedduutu faarsee jira jechuudha komantii isaa yoo isin laaltan jechuudha anis kanaafin itti fayyadamee argee isinitti faarsu jira jechuudha malee waan afaaniin isinitti qaalessuudhaaf jechuutti jiru miti jechuudha duuba apilkeeshina kana eessarraa arganna isa jedhuudhaafi isin asna ciratti ilaaltu play store irraa arganna play store irra seenneet jechuudha buular foto jettanii katabdan buular foto jettanii katabdanii foto apilkeeshina baay'ee xiqqoo takka bareedduudha waliin gabbuufne isin agarsiisa kunoo isa kana jechuudha kan jalqaba irratti isinii dhufu buular fotoon hedduutu jira garuu kan biraatii isa kana buufattu jechuudha ka gubbarra jiru kana akeekkadhaati linki isaallee isiniif hin kahaa jechuudha duuba isa kana kunoo meegaabaaytii 19 qofaan amma irratti gadi tuqeen jira waliin daawunlood goonaa jechuudha daawunlood godhe jedhee yeroo hunda of dura isinii himu osoo hin taane waliin daawunlood goone isin agarsiisa kunoo naaf buutti jira raggat tuqee jira akkaataa neetworkii keessaniitiin meegaabaaytii 19 qofaa waggaa takka qofa jechuudha apilkeeshinni kun eega bahee nama miiliyoona 5 daawunlood godhatee jira jechuudha warri daawunlood godhate ammoo akka malee ijajanii jiranii jechuudha akkasuma anuu kaniin itti fayyadamee arge hedduu jajee jechuudha san qofaa miti data isinirraan barbaadu yeroo background isaa jijjiirtan waa hedduu qaba waa sadiinu data malee isiniif hojjetaa jechuudha apilkeeshinan gosa kana hedduun isaa data barbaada waan ta'eef kun amma gadinaa bu'ee jira irra banee isin agarsiisa jechuudha apilkeeshina kana kun buular foto irratti gattuudha jalqaba haala kana isinii dhufa aramma irratti banutti jira jechuudha duuba haala kanaanii eega irratti haala kana irratti gattuune bifa kanaan nuuf dhufa haala kanaan nu dhufa kun akkuma agartan kana jechuudha waa sadii qaba jechuudha waa sadiin kun waan baay'ee isin barbaachisuudha namoonni gargara foto keessan bareechiftanii uf duuba kaayachuudha fi akkasuma wantoota gargara irra maxxansuudha fi Facebook irra YouTube irra bakka gargara kaayachuudha fi hedduu takka isin fayyada jedheetii yaada jalqaba irratti maal isin agarsiisa buular kana isin agarsiisa buular kun maalinni fakkeenyaa fi foto tokko bakka hin taanetti yoo kaate meeka background kan sila mata duree kennaa sanis boodar isin agarsiisa jalqaba irratti maal isin agarsiisa buulariin kun yoo foto bakka fokkataa wahiitti kaate fakkeenyaa fi background isaa san jechuudha isuma san bareechiftee dukkaneessitee kan duraan itti kaate san jechuudha jijjiirtee dhoysitee waan fokkatu si duuba jirtu san miidhagsitee kaayachuu jechuudha irra gattuuna eega irratti gadituune haala kanaan gara fotootitti nu ergaa jechuudha eega inni gara fotootitti nu ergee foto wahii fudhanna fakkeenyaa fi foto mee anis amma fakkeenyaa foto dahiin fudhaa dhiifamaasa foto hedduu keessaan qabu yeme fakkeenyaa fi isa kan haafurannu amma fakkeenyaaf foto meeka dammaqa kan haafurannu amma dammaqa mokkonnaan ministeera haajaa alaa kan Itoophiyaa yeroo jalqaba fudhattanii kun automaatika ofiif foto isaa amma irraa baasaa jira laal kun amma kun fakkeenyaaf akkana naa dhufe foto isaa kan akeekkadha amma fotoon kun akkana jiraami kan jalaa kunniin gosa nuti itti tolfachuu barbaannuudha kan jalqabaa kanarra gattu qame fakkeenyaaf eega inni haala kanaan naa dhufe isii jalaa tana jechuudha xiqqashoo akkana irra achitti guuta kun amma gartee fotoon duubaa kan isaa suni dukkanaahee bareedeeti waan biraa uumee jira foto akkana argitanii jirta yeroon Facebook irra maxxanfatu wantoota garagaraa jechuudha baay'ee tokko isin bashannansiisaa jechuudha kunoo haala kanaanii yoo feetan kan lammata ka irra isin bareedu laaltanii kun amma kan lammata akkana jira kan sadaffaatis kun akkana jira kun amma gartee jijjiirame jechuudha wanni amma reefu suni isumaayyuu fakkaatu jechuudha jijjiirame jira kan itti aanullee haaluma saniini ka irra isin bareedu laaltanii jechuudha kuno amma kanatu irra bareedaadha jedheeti yaada tole kun naaf ta'e haa jennu isa kana irratti seef godhuu barbaade yoo ta'e appilay kun iddoo appilay jettu sana tu'ina jechuudha eega inni haala kanaan naaf dhufee gubbaa kanarra seef ta'etu jira amma kun paartii go'anii beeki seef ta'etu tanaan tuqaa jechuudha amma haaluma kanaanii footoo kana seef godhee jira jechuudha kuno seef
haala kanaan save naa godha jechuudha. Beeksisa xiqqoo qaba fakkeenyaaf yeroo kun beeksisa irra dhooytan jechuudha. Exit na tuuxanii irra balleessanii jechuudha. Kunoo haala kanaan save naa ta'ee jira jechuudha. Amma kun eessa jira? Gaalaarii irra naaf taa'ee jira jechuudha. Kunoo gaalaarii irra yoo seenne fotoon amma hojjadhe isa kana jechuudha. Originaalli isaa hoo? Originaalli isaa isa kana jechuudha. Kunoo miidhagsee naaf bareeche. Tole ayyee ammallee achitti isin deebisa akka isinitti hin dheeranneef jechuudha. Buula irratti deebi'a takka amma akka isin agarsiisuu barbaadetu jira. Fakkeenyaaf wala kana usin sekondishaniif beeksisa jechuudha kun. Irra dhooytan exit na tuuxanii irra barstan. Amma eega inni haala kanaan nu dhufee fakkeenyaaf buular kana jalatti wantoota garagaraatu jira. Fotoo kana bareechuudhaaf yoo dukkana keessa akkaatan yoo mana keessa akkaatan ifnanti isaa irraa hir'uu yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf amma fotoo dammaqaa kana yoo bareechuu barbaade asirrattis yoo barbaadan kun wantoota kana itti dabaluudhaaf jechuudha. Waan akka tuttuqaalee tanni itti dabaluu barbaadanis ka barbaadan itti dabaltanii fakkeenyumaan isin agarsiisan. Amma tokkumee amma bakki guddaan an barbaadu isi relight tana keessa sentanii fotoodhaan kanneen keessaa kan isini bareede ka jalaa kanneen keessaa jechuudha. Irratti ka isinitti tole wayii irra gootan jechuudha. Fakkeenyaaf fotoo dammaqaa kana akkana diimessee yookiin bareechuudhaaf jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Bifa kanaanii tole hayyee yoo barbaadan akkuma karee fuusan jechuudha. Appileetii tana tuuxanii gubbaa kana save gootan. Amma fakkeenyaaf light tana yoo tuune fakkeenyaaf isi tana kun adjust tun jechuudha baay'ee tokko bareedduudha. Fotoo mana keessa akkaatan karee fuusinisa adjust tan irratti hojjetan kun bright amma fakkeenyaaf ifaan kun yoo irraa hidhuu ta'e akkanatti amma gartee akka ifaa jedhe ni ifee jechuudha fuulli isaa kun. Amma akkanatti hunda isaatu irra deemtanii ka jalaa kanneen akkanatti itti dabalatanii akka isinii mijate akka fotoon keessan siif ta'ee naaf bareeda jettetti jechuudha. San booda kun apply save xumurtee jirtaa jechuudha. Haala kanaanii hojjettanii jechuudha. Tole hayyee amma gara backgroundiitti dabarraa. Amma kara background dabara uftuba deebifna uftuba deebifna la kana no dhufa background irratti tuqa background irratti eegan tuqee amma le fotoon fudhaa jechuudha. Fotoon fudhaa fotoo fudhee image fakkeenyaaf fotoo fudhaa jechuudha. Ammas eega kanatti inni gara fotootitti na erge booda amma fakkeenyaaf kan Johar kana fudhaa jennu kan Johar kana yeroo fudhee background isaa ofiif irraanaaf jijjiiraa jira automatically agartuu mi irraa jijjiiraa jira jechuudha. Haala kanaan kun Johar jijjiiree naaf fide jechuudha. Achi booda jala kana tuuxanii akkanatti haga barbaadan guddifattanii feetan jidduu kana dhiifattu feetu as maxxansitu feetu gamana maxxansitu fuula gamana gargalchuu barbaadan isii gubbaa tana tuuxu haala kanaan akkana eega gootanii booda jalli kun background ka jedhu kunniin kan hundi isaatu backgroundidha jechuudha. Website tana yoo tuuxanii addunyaa guutuu as keessa argattu iddoodhaan fakkeenyaaf nama findaataatiif ta'u wantoota garagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf amma meeqa makiina kana irratti tuqaan keessattuu namoonni findaataan bakka babbareedduutti ka'uu barbaadan jechuudha. Ijoolleen dardaraatii fi dubaraa jechuudha. Tole eega inni haala kanaan bakka makiinaa kana nuu fide kanneen keessaa ka barbaadan ni filattu jechuudha. PMW dhaan iddoo turistii bakka babbareedduu garagaraatu jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma isa kana irratti haatu amma isa kana irratti yoon tuqee kuno haala kanaan naaf dhufa. Appileetii tana tuuxan yeroo appilee jettan kuno akkanatti Johar duubatti nuuf galee jira jechuudha. Yoo irraa jijjiiruu barbaadan ammas web kana tuuxaniiti kan barbaadan keessaa filattu jechuudha kuno. Wanna takka isin hin barbaachisu kuno haala kanaan fakkeenyaaf mee amma isa kana haa jennu amma asii galchuu barbaada haa jennu amma Johariini kuno background kun na dhufee mi samboda jala kanatti yeroo inni apply naa fide apply irratti tuquudha jechuudha kuno apply samboda Johariin irratti naa galaa jechuudha. Haala kanaan samboda save tur amma apply hin qabdu save qabdi jechuudha kuno save amma save godhee jira jechuudha. Ifaami isiniif baay'ee tokko isiniif galee jira jechuudha. Fotoo barbaadan haala kanaan hojjettan amma step sadaffaatiin isin agarsiisa. Tole hayyee uftuuban deebi'a ammallee ufduuban deebi'a ammas ufduuban deebi'a haala kanaan nu dhufa amma buular tana dhaynaa jechuudha. Tajara tana buulariin tasadaffaa tana jechuudha. Ka sadaffaa kun amma maaliif isin gargaara fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf amma kan wareegame ta'u jechuudha. Yaadachuu barbaadan yookiin ammoo fakkeenyaaf amma justice for Haacaaluu jennaan amma fakkeenyaaf dhiini Haacaaluu haa bahu jennaami yeroo dhugaan dhiini Haacaaluu haa bahu jennu dhiini Haacaaluu sun gannaqamuu isaa agarsiisuudhaa fi background isaa dhiigaan waliin hojjettanii jechuudha. Dhiini isaa suni cubbuudhaan dhangala'uu san agarsiisuudhaaf jechuudha. Tole hayyee dhiifa maka Haacaaluu si yaadachiisuudhaa fi Haacaaluu ammoo yeroo yeroodhaan yaadachuun dirqama. Tole hayyee eega inni haala kanaan nu dhufe fakkeenyaaf amma Haacaaluu kanaan fudhaa jenna amma fakkeenyaaf Haacaaluu kana fudhaan amma eega irratti gattuqee yoo wanta kana simudate ka beeksisa ni obsitan jechuudha. Amma Haacaaluu kun irraa naaf baasaa jira jechuudha. Background isaa hatattamatti isin gattuudhaan ufiif irraa isin baasaa jechuudha. Eega inni haala kanaan naaf baasee jala kanarraa wantoota gartee tuttuqaadhaan qabdu jira jechuudha. Kunoonni agartan jedheeti yaada kanneen irratti jechuudha. Kanneen irratti tuqatan fakkeenyaaf amma yoo haala kanaan amma kanarratti hojjechuu barbaada ta'e jala
jala kanarra tuqee akkana bal'ifadhee jala isaa kanarra galchaa jechuudha. Akka isaa gaditti fotoon hin mul'annetti irra galchaa jechuudha. Duuba amma san booda maal godha jala gubbaa kanarra as harkisee qalama isaa jijjiira kan dhiiga fakkaatutti jechuudha. Isin ammoo barbaadan qalama biraallee godhachuu hin dandeessan. Amma waa'ee dhiigaa isin agarsiisuu fi fakkeenyaaf san booda akkanatti kan irra isin gammachiise wahii fakkeenyaaf amma yoo kana isin gammachiise ta'e haala kanaan jechuudha. Amma kuni dhiin artisaa Haacaaluu Hundeessaa jiguu isaa qalama diimaadhaani guutuu duraa fi duuba isaallee jalallee agarsiisee jira jechuudha. Kanas irra as ooftanii hedduu qaba. Isin ka barbaadan irratti jala kanarratti wixanii haala kanaan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Duuba eega inni haala kanaan isinii xumuree akkuma karee fuuka kaaniititti jechuudha. Kun gubbaa kanarra raayitii kana qabaa jechuudha. Eega raayitii kana tuuxanii booda jala kanarra seef ta'e tana tuuxanii jechuudha. Amma duuba fotoodhaan haga ammaatitti seef godhe kunniin kunoo hundi isaaniitu as jira jechuudha. Kunoo kan Haacaaluu Hundeessaa kaniin amma hojjedhe jechuudha. Kan Joohar as jira. Kunoo ka Dammaqaa Mokonnan originaalli ka Dammaqaa Mokonnan kunoo akkasuma kunoo amma fakkeenyaaf Hamzaan agartanii manaan keessa kaa'e manni inni ammoo originaalli inni keessa jiru isa kana jechuudha. Agartanii amma mee akka fakkeenyaaf backgroundii reef Oromiyaa isiniin jedheetiin jira. Kana Oromiyaa san isin agarsiisa takkatti san jechuudha. Tole hayyee fakkeenyaaf isa san dagatuuf deemayyuu. Fakkeenyaaf background ka jedhu kana tuuna. Eega background ka jedhu kana irratti tuune booda ammallee foto tokko ni filanna. Fakkeenyaaf kan Oromiyaa san isin agarsiisee xumurachuudha. Image ka jedhu kana irratti ni tuuna. Eega image ka jedhu kana irratti tuune fakkeenyaaf kan Joohar kana fudha. Ka Joohar foto original agartanii miree amma haala kanaanii background isaa nuuf jijjiiru jira jechuudha. Eega inni background haala kanaan nuuf jijjiire yeroo inni xumuretti kunoo haala kanaan nuuf jijjiirame achi booda website kanarratti tuuna. Eega website kanarratti tuune fuula jiru jechuudha. Isii fuula dura jirtu tanarratti tuunaa jechuudha. Yeroo asirratti tuunee biyyi hundi isaa as keessa jira jechuudha. As keessaa yoo argattan fakkeenyaaf amma Dubaay jira, New York jira. Isin garuu as keessaa dhabdan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa barbaada haa jennu amma Itoophiyaa fakkeenyaaf amma Itoophiyaa Oromiyaa jedhan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa Oromiyaa yoo godhe fakkeenyaaf haala kana itti katabaa jechuudha. Naa dhufa Oromiyaan naaf dhufti. Kunoo Oromiyaan iddoon garagaraa naaf dhufa. Amma odaa kana fudhaa jennu. Odaa kana eegaratti gattuqee haala kanaan naaf dhufa. Odaa kanarratti eegan tuqee appilay godha. Kunoo akkanatti yeroo inni naaf dhufe Joohariin fuudhee bakka barbaadetti yoo fedhe guddisee yoo fedhe xiqqeessee akka saayiza isin barbaadanitti jechuudha. Akkanatti itti godhadhaa jechuudha. San booda kunoo gubbaa kana seef ta'etu jira. Seef gootanii jechuudha. Akkuma reefuu isiniin jedhe iddoodhaan bashannanaa garagaraatu jira. Kan addunyaa kanarraa yoo Suudii dhabdan Saudii Makka jettanii ka amantii barbaadanitti katabattanii jechuudha. Akkasuma wantoota garagaraa akka amantii keessanitti ka barbaadan irratti katabattaniiti barbaaddu jechuudha. Iddoon itti katabattaniin reefuu isin agarsiisanatti fakkaata. Iddoo website tana tuuxaniiti yeroo inni haala kanaa isin dhufe kaatagoorii kanarratti ka barbaadan katabdan yoo ammoo gaman as dhuftan biyyoota beekamoo iddoo turistiidhaaf ta'u fakkeenyaaf amma Dubaay jira jalqabara jirti kun Dubaay hoteelota garagaraa akkasuma New York bifa garagaraatiin jechuudha wanto iddoo turistiidhaa iddoo nama harkisu hundi isaa as keessa jira jechuudha ka barbaadan irratti tuuxaniiti keessaa filattanii jechuudha kan isiniif ta'e akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira jedheeti yaada kana caala ammoo yeroo itti fayyadamtanii hedduu irraa gammaddu jechuudha. Ani Abduudha Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii wal deebinutti nagayaan tura. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu musuufumarraa fagaadhu.